بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أورودي بسديد بياتما ويا كيس موتا نما لما لكن شيء تمام في شيء بوتما رد بيس من بيا تجر. هذا ما سكنتا كنا دي هكذا وجه تلتنجتشا أستاذ دتيا يا متشكية كبجتني يا استوديو أورودي بسديد بياتما تبيات جو كيسني وغلاتوما والفاتا أنا أدوف. أنا galatoma orolleen yeroo jalqabaatiif keessummaa istiidiyoo Oromoo 360 godhee dhimma ijoof asitti walitti nu qabuun isaa galata guddaa qaba. Atis galatoomi maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin. Ana dhufuu tana namni marti hin beeku abboo naannoo jirti. Ana dhufuun beekamaadha baran. Ana dhufu jennaan gaafa kaan qaallichi nama Suudii gale ziyaaree jedhee agartee ka gurbaa warra Arsii sheeticha wayi. Ana dhufu jennaan aamin aamin jedhee jedhe. Achi bahee gasanii wayita deemee agartee nama biraati walitti dhufu abbaa irraa nama wayii ziyaaree ana dhufuun naan jennaan aamin aamin jedheeti agartee wayi waa balleesse jedhee. Jennaan inni gara ma'anati uumaan balleessine. Ibaara immoo yakkite jedhee. Deebisaan isii sila akkasii ana jedhani. Immoo ma'anatti uumaan qabdu naan jedhe jedhe. Hayyee galatooma baga nagaa dhuftan jecha mee hadhaa seenaaf nuti hadha irraa haasofnu hadhaa akka irraa dubbatan barbaadu dura dursoo majlisa Itoophiyaa naannolee irraa kaasee haga federaalaatti haala gaariidhaan nagahan haala nama gammachiisuun filannoo geggeeffatanii guyyaa kaleessa pireezidaantii majlisa waliigalaa irra deebiidhaan doktora kabajaa sheekanii Ibrahim Tufaa filatanii jiranii. Kanuma irratti mee gammachuu akkamitti isinitti dhagamaa asirraa kaafnee mee walumaa galatti seenaa hawaasa keenya hawaasa Islaamaa Itoophiyaa kana irraa waan tokko tokko akka dubbattaniif isin affeere mee maaltu isinitti dhagahame dura sadarkaa kanarraa majlisni gahuudhaaf. Ustaaz Sheekh Tamaanirraa. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah waan ajaa'ibaati kuni jechi isaan ibsanillee nama dhiba. Maaliif jennaan jecha waan kanaan ibsan dhibbaan dhibbatti guutee jechuun danda'u. Alhamdulillahi rabbil alamin jenna faaruun ka rabbii kennati. Akka agartee yeroo asiin dura dabreetii fi har'a jirru kanaan agartee wal cinaa qabnee majlisa agartanii warri sunnaadhaa haga irratti deebi'e. Wanni nuti agarre waan guddaa. Fakkeenyaaf osoo agartee haasaa bal'aa keessan deemin rakkoo akka agartee fardiititti namarra gahurraa yoo dubbadhe gaafa agartee ahbaash biyya keessa jirtu akkasitti agartanii biyyaa cinqitee gara maraa namni aalimaa namni sheekaa xullaabni ilmiidhaa ka bakka adda addaatiin waa baratu wayitii galu agartee mootummaa wayyaanee ka isin beeytan saniin keessatti rakkoon guddaa waan tureefi gaafsan keessa haadhatii dhukkubee ani gaafa agartanii biyya Ijiptii irraa galuuf deemu warri kennan galinnaan jedhan kan isaan immootu operaasyoona goona innaan haadhatii arguu qabaa ka jedhu agartee cinqadhee galuudhaaf deemu. Warri kennan immoo akka hin galleedha maati. Rakkoo gaafa sanii keessa giseessan keessa namni agartee galuu hin danda'u. Kamalee cinqi. Haala san keessa agartee achii dhufee yeroo agartee ani Finfinnee gabbu'ee ijoolleen teennata Finfinnee jirtu achii na fuuti abbaan kiyya bilbilanii ijoolleen bilbiltee kun ofuuni harka nu ga'e wayittii jedhan abbaan keenya ni gaggabe. Nagaa uumaan dirree san keessaa gabba'ee jedhee. Ani tuyyuu osoo nimni agartee itti niminaa jedhee ka'ee yuan. Har'a rabbiin alhamdulillahi majlisa san nurraa jijjiiree mootummaa sanillee rabbi nurraa jijjiiree majlisni sun har'aan kana agartanii ka gaafa san xalayaa tokko nama barreesseen kennine waan kanarratti nama hin gargaare dhiba namatti tahuu malee agartee yoo ati haajamtee gara agartee majlisaa kanatti dhiyaattee haasata warra ahlusunnaa kana dubbii itti xaxanii akka isaan hidhaman akka isaan agartee mana hidhaatiin baan isaan godhuu malee har'a kabajaa rabbi nuu kennee sadarkaa kana geenne alhamdulillahi rabbil alamin jedha jechi agartee kanarratti ani dabalu guddaan agartanii hin jiru. Maaliif jennaan akkuma duratti kaasee wanni agartee waan kanaan ibsan natti xiqqaata akka kootitti waan hedduu akka seenaatitti keessa deeman kanamaan deemti. Gaafa agartee asii waraqaa baafadhu hin baasee irraa hin baasee ilmaan asiituun gaafa san agartee nama sheekolee yaatu kulli mooyyaleen gizee ani biyya dhaqee achirraan gara nagadi dhufu warri agartee mooyyaloo sunniin agartanii kuma afur malee namaan dhoytu fiizaa. Nama wayii ka sheekaa beekaa Sheekh Abdul Naasir jedhanii rabbii jazaa ka'ii isaanii haa dabalu itti bilbilanii warra majlisaa warra migreeshinatii wal beekanii dhahiif jedhanii
ati agartee ulamaa'ii ahbaashiin jalaa baqattee bayaa jirtu sanii naan jette. Barta morra keenyaa tanan naan jedha warri Immigireeshinaa. Baratanii warri kun marti jechuudha. Bakka gaafa san uummanni keenya baqatu. Yaa itti uummanni keenya sheekoleen agartu. Akkanaan jedhaa gabaabdumatti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Aye galatooma mee ustaad Mutama isinillee gammachuu majlisni sadarkaa kana gahu keessatti akkasuma warra yeroo qabsoo diinxaaqiin sama adda dureedhaan isin keessa turtan ga'een isin bahaa turtanis guddaa ta'u wajjin mee maaltu isinitti dhaga'e sadarkaa kanarra majlisni gahuudhaaf sadarkaa kanarra gahuu qofa osoo hin taane akkaataa maan filannoo waan fakkeenya guddaa biyya saniif ta'uu danda'u ta'edha. Kanarraa mee maal jettan gammachuu akkam isinitti dhaga'e? بسم الله الرحمن الرحيم gammachuu namni islaamaa waan ibsatuuni alhamdulillah jechuudhaan ibsata. Kanaa olitti wanni gammachuun ibsatani naf faaruun karabbiitii jecha gara seenaatti yoo uf duuba deebine eessa turree eessa jirraa maaltu nu hafee waan jedhu majlisa gumii dhimma islaama Itoophiyaa ijaaruudhaaf bu'aa bahii hedduu sirna dabre keessa as dabrame. San keessa yeroo Haile Sillaasee gaafin kun mootummaa yeroo saniitiif Haile Sillaaseef dhiyaatee ture gumii dhimma islaama Itoophiyaatti dhaabanna jechaan mana maree dhimmoota islaama Itoophiyaa gaafii kanarratti gaafii gaafatuu qofaaf ulamaa walitti qabanii ulamaa achitti wal ga'e sadarkaa Itoophiyaatti irraa dhufee walitti qabame keessa harka baasaa warroonni yaada kana deeggartan mariin gumii dhimma islaama Itoophiyaa nu haa dhaabatu warri jettan jennaani akka jiruun ulamaa'ni biyyattirraa walitti qaban harka baasanii san keessatti mootummaa yeroo saniitiin ulamaa 300 harki mirgi isaanii muramee mormatti rarraafamee jedha seenan kitaaba Ahmaddiin Jabal barreesse irratti kitaaba sanillee dubbisuu dandeettanii haala kana keessa dabrame jecha ulamaa 300 harka isaan ol baasan akkuma harka mirgaa ol baasan sanitti harka irraa muranii mormatti fannisan. Akkanaan manni maree dhimmoota islaama Itoophiyaa kun dhaabate. Man lam yaarif maadiihi lam yaarif haadira. Namni seenaa tareen beeyne ka ammaan beeku jedhan. Dirqama waan keessa dabre yoo beeyne waan amma keessa jiru kana jabeeffannee dhalootaaf dabarsuu nurra jira jecha. Yeroo sochii sagaleen keenya haa dhagamu yookaan hidhamsaachini sam'aa taasifame bu'uura ammaa kanaaf nama qaaman keessatti hirmaatee hidhamee dararaa arge keessaa tokko nama tokko hawaasni biyyaa akka wajjin jiraataa turellee na beeka. San keessatti lubbuu hedduutu hobba'ee nama hedduutu qaamaa hir'atee nama hedduutu biyyee tahee nama hedduutu biyyaa bahe. Gaafii mirgaa gaafachuu qofaaf jecha mirgi amantii kennaa haa eegamuu qofaaf jecha yeroo dabre keessa majlisni puupeetti ture jecha xurumbaa sirna yeroo san biyya bulchu ture nama ufii fedhan kaawwatanii sagaleen hawaasaa hin dhagayamu waan ufii fedhan maqaa majlisaatiin keessatti raawwataa turan san qofaaf miti waan garaa nama nyaata nama islaaman tahintu gita hojii majlisaa kana keessa ture namni islaaman tahin maqaa koofiyyaa godhatee hattaan haga hawaasa islaamaatiin hin bulle tokko keessa dabrine har'aa bakka amma jiru kana geenne dhiibban hagana hin jedhamu gaa sochii hawaasin islaamaa gamtaan godheen majlisaa miti sirna jijjiiruun danda'an sirna wayyaanee nama nyaataa san jijjiiruu keessatti gahee leencaa fi dura taa'ummaadhaan hawaasni bahee hawaasa islaamaa kana. Kanaaf bu'aa hawaasni islaamaa san godhe keessaa nama ofii filateen majlisa dhuunfatuun waan guddaadha. Waan kalee wanni dubbiseef kana beeynee
rabbiin galatoonfannee fuulduratti haa tarkaanfannu jechuuf. Hayyee galatoma maashaallah baga rabbiin bakka sanaan illee nu gahe ta'u duraallee rabbuma itti kadhatanii. Mee sheetamaan mee dura seenaan biyya san keessatti haga uummata baay'inni isaa walakkaa biyyattii sanii ja'an kana akka lammii lammaffaatitti ilaaluu turan. Bara amma dhiyoo kana biyya sanittuu abbaa biyya kanaati jedhamne akka islaamaati. Maaltu mee isinillee akka nama seenaatti? Mee maal jettan waan kanarraa yoo biyyuma keessatti dhalate biyyuma keessa jiraatu kanatti hawaasni kun hawaasni islaamaa lammii lammaffaa jedhamee yaamamaa ture. Islaama Itoophiyaa keessa jiraatu jedhamee yaamamaa ture. Amma islaama Itoophiyaa ta'an qabsoolaaf bakka kana hin geenne mee seenaa sana yoo kaaftanii yaadattan mee akkami kaaftan? Maaltu ammoo sadarkaa saniin hamba ga'e? Maaltu iyyuu sadarkaa sanitti islaama gadi buuse akka islaamni lammii lammaffaa ilaalamu godhe? Bareeda gaafii bareeda kaafte. Dubbii tana silaa ishee guutamatu irraa narra beeka jedhee yaada. Haga tokko agarte. Akkasii duuba wanni kun akka agartee kitaabban taarikaa tokko tokko dubbatuu fi akkasuma uummata keenya aalimman nu dura daran irraa dhageenyetti. Haalli kun sirna gabroonfataa agartee mootummoota asiin duratti biyya keenya bulchaa turanii. Agartee gosaan nama qoodanii agartee akkasuma amantaadhaan nama qoodanii biyya keenya bulchaa turantu rakkoo guddaa uumaa ture. Duuba agartee san keessatti waan himan gaafa duraanii agartee biyya teenya tana keessatti kutaa Harargee keessatti gaafa tokko Haile Sillaasee waan jedhe jedhanii gaallallee ta'uu namuu haa baratu jedhe jedhan. Jennaan jaartiin takka utaaltee gaalla yoo barate eenyuun ergannaa jette jedhan. Sadarkaa san geenne. Duuba maqaa Oromoo kanaa fi maqaa Islaamaa kana waliin qabamanii waliin dhiibamaa turan. Akkuma san taariin achiin duratti immootu odeessu maali jennaan akkuma beekamu agartee kan warra amantaa kana haadhanii lolaniini haga kutaa Walloo kana oofanii nama hedduu fixanii masjiida isaanii irraa gubanii eegasanii uummanni haga hafee bayanii abboon nu dhiisa kuma feetan nu qabadha gibira irraallee waan sila barbaadda isinii kennina. Nu haga hafne tan agartee nu dhiisa amantaa teenna waliin jedhanii kadhannaan gibirri gaafa san irra kaayame agartee lubbuu namaa turee jedhan. Intala agartee geette heeruma geette waggaaran agartee dhufanii akka mallaqa gibira namarraa fuudhanitti agartee dhufanii irraa fuudhan. Uummanni warri Walloo waan gaafsan dalagaa ture akka himanitti intala yeroo fuudhanii kennan akka nama du'e janaaza irra salaatanitti fuudhanii irra salaatanii uffata adii akka namaan awwaalanii kan agartee fuudhanii itti uffisanii barduute jechuun. Akkasii fuudhanii gibira kennanii lubbuu fi hambisanii islaamumaallee hambisanii jedhan. Haga sadarkaa kana deemuu kana guutuu gahe jechuudha. Karaa biraatiin zabanuma kaluu kana qabamma lamaa inteenallee dhaqqabdee namni dhaqqabillee gariin jiru. Amma agartanii gaafa amantaan tokko malee lama hin jiraatin biyyattii Itoophiyaa tana keessatti amantaa lamaan biyyattiin tun jiraachuun qabdu tokko malee jedhanii uummata naannoo irraa filanii guddina irraa filanii agartee kan nama sadi amma gaafsan akka himanitti gara Baalee kanaa nama sadi fuudhanii jedhan. Nama sadeen kana fuudhanii leenjisanii uummata ittiin gaddeebi'aa dubbii kana himaa jedhanii agartee uummanni dubbii kana haa baratu amantaa agartee kiristaanummaa kana malee amantaan biraa akka hin jiraanne kana jedhanii ergan jedhan. Duuba haala kanaan uummata barsiisanii amantaa tokkotti nama dirqaa turan. Haalli kun deemee haasoyni kun agartee deemee amantaan agartee islaamummaadhaa kun amantaa arabaati achirraa dhufanii warri kun achirraa dhufan waan jedhu seenaa agartee qabataman qabne jechuudha. Achiin agartee maalii ta'an jedhanii waan agartee qabataman qabne tokko haasawanii akka kanaan muslima Itoophiyaa keessa jiru kana nama alaa galtuu godhanii bifa kanaan agartee akkasitti yaamaa turan. Kuni seenaa dhugaatii miti wanni dhugaa tokkollee achi keessa hin jiru. Gaafa amantaan agartanii islaamummaadhaa kun dhufeetiin hin jedhu gandi awwala inni seene akkama Dr. Abdu Shakuur fa'aa alayhi rahmatullah nu himanitti ganda shawaa kana seene jedha yeroo duraatiif. Ganda shawaa kana keessatti masjiida 300 ijaaramee jedha. Har'aan kana biyyoota Oromiyaa kana keessa yoo ati ilaalte gandi amantaan keessatti qaadhaa warra. Haga ammaa shawaa tana naannoo tokko dhiyooma kana himan yeroo lafa qotan lafee namaattuu bahaa jedhan. Warri naannoo saniin beekaa lafeen tuni agartee akaakayyoota teennatii gaafa san agartanii warri keenya islaama ture. Warri agartee amantaa amanurraa jijjiiree nuti agartee amantaan wallaalchisee diinii agartee kan muqabachiisee nuti amma kiristaana amantaa san hin beeynu akkanatti jiraannu kana
gaafa sana agartanii ajjeesanii fixanii jedhanii haga ammaa gizee osoo lafa qotaa jiran lafeen lafa baate jedhan. Jedhanii haga ammaatti seenaa sanni haasawanii jedhan. Haga ammaa waan haga ammaa jiru. Warri naannoo sanii ni himanii waggaa tokkollee hin geenne ji'a jahallee hin geenne akka dubbisa warra naannoo saniitu naa himu. Akkana jira nuti amantaa san jibbaan qabnu akaakayyoota teenna abaabayyoota teenna akka islaamummaa irra dhufan maqaa isaanii mara yoo himan Hussein jedhanii Muhammad jedhanii akkana kanaa yaamanii agar dhala fee isaanii wayitii kunu lafaa baafnaa jedha. Kuni homa agartee itti duuluudhaan humnaan warri amantaa biraa agartanii akkas godhanii achiin eegasanii immoo deemanii maqaan jira irra kaahanii bifa kanaan akkana godhan malee amantaan jechi sun jecha sobaati. Jecha saniin immootu namni kaayyoo sagalee ol kaasee namarra taasee dhugaa fakkeessaa ilmaan isaaniitti dhugaa fakkeessan malee nuti manni agartee diinii kan harkaa qabu namni dhugaa hidhee fudhatellee hin jiru dhugaallee akka hin ta'in illee ni beekna jechuudha. Kanuma gabaabbinaan. Baay'ee galatooma namni dhugaa jedhee fudhatellee osoo hin taane namni waan dabre hin beekne waan fudhatanii biyya tana akka waan tolaan nuu kennanii haga nutti fakkeessu qaamuma tanallee waan agarsiisu. Abbaa biyya saniitu ta'uu beekuun baay'ee barbaachisa jechaaf. Ustaaz Guutamaa isinillee mee gaafii kan irratti akka yaada kennattanii seenama walii gala lammiilee Itoophiyaa keessatti Islaama Itoophiyaa kana akkamitti kaaftannees akkamitti seenaa Islaama Itoophiyaa gahimmaan Islaama Itoophiyaa keessatti qabu yoo gamgaa jettanii kaaftanne. Shayini bal'inaan keessa deemanii jiranii lammii lammataatti lakkaawamaa turanii. Amoraa Islaama garuu Makkaa amoraa garuu harkaa jedhanii itti mammaaka'aa turan. Maali wanni hawaasaa akkas godhe? Cunqursaa sirna saniitu akka amma reefu bal'inaan Shayini keessa deeman kanaafi seenan biyya sanii nuun dubbatamne ka kanaa uliittu jira islaamummaan yakka ture biyya san keessatti huuban kabir yakka akka shirkii ulitti ilaalamu islaama tahuun qofti yeroon amma sirritti bal'inaan seenan dubbatu yeroo Yohaannis gara nama 40 akka ta'u guyyaa tokkotti Burumeedaa jedhanii walitti qabanii achirratti uummata akka fixaa turan. Haga ammaa lafti sun illee hin jirti. As deebi'ee taatee calii calanqootii fi aanolee itillee wal qabatee kaseenan hin galmeessin hedduutu jira. Achitti hawaasni dhumaa ka tureen maqaa islaamummaatiin dhumaa ture hawaasni kun. Seenan biyya san keessaa cokanii seenaa ofii qofa barreessanii. Seenan xiqqoo barreeffamilleen gara afaan nu beeynutti sirriitti hin hiikamne kuni waan xiqqashoo jecha. Kanaaf yakka biyyuma irratti dhalanne irratti yakka taanee namni alaa dhufee lafa tana nurraa fudhatee amantii kana sababaa saniitiif uummanni hagana hin jedhamne lafarraa duguugame. Lafeen akka amma shareef Shayini jedhanii bakka hedduu jira. Sultaanitoota 7tu ture biyya san keessatti. Shawaa sultaaniti jedhan kan isaan irraa dubbatan kana Dawwaroo jedhanii lafa qaama kiyyaan dhaqeetiin hin arge naannoo Arsii kana gara lixa Itayyaa kanatti argamti. Dawwaroo lafti illee hin jirti. Akkasumas Sirka jedhanii Sirka marma jirtu tana hambaa seenaa Islaamatu bakka san jira. Baalilleen akkuma sanii waggoota eegana argitanii dhibboota lakkaawwamu. Kun ifaati jedhanii naannoo Affaar kana kun. Hadiyyaan gamma reefu Shayini dubbatan sun taateen akka wallutti tahee hadiyyatti illee taameetiin hin jira jecha. Akka kana keessa as dabarre waan afaanitti ibsuu hin dandeenye fi wanni kun hin tayaa waan hin jedhamne. Nama tokko nama anilleen firoomaa isaan qabu. Gibira kafalaa jedhanii naannoo Arbaa Guutuu kanatti tahee taatee tahee. Gibira mootummaan yeroo sanii Haile Sillaasee qarshii 100 itti qabate. 100 yeroo sanii kafaluun hedduu ulfaata. Mallaqni hin jiru waan taateef. Mallaqa yeroo jedhame keessatti kafalamuun hin dandamne waan taateef nama qeesitiif kiraa si kenna.
namni akaakayyuu nama saniittu nama jedhuu kana akka kana ta'e. Keessiif kiraa kenname qoraan falaxuun bishaan waraabuun lafa qotuun ka isaati. Abbaa araddaa abbaa ilmaanii nama guddaa hawaasa keenya keessatti beekamu. Achi humni kun marri hin laalamne gaafa kaanii miila isatti haamulee dibanii soogidda mi'aayaa kana itti dibanii arraba horii kana mamurusaniin arraabsisanii. Yoo nu dhayinee jennu arrabni horii nama muraa gogaan irra hin jiru, gogaan irraa qunca'ee foonitti taree jira. Amma dabareen tamaanitti jennaan dabareen tasareeti amma. Foon nama jiru kana horii akkanatti haamulee osoo irraa arraabu giddiin jalatti qabanii akkasitti eega gogaan irraa dhumee jedhee jiraa saree yeroo nyaachisuu hedanitti ji'a jaatti qarshii 100 walitti qabnee horii gurgurree rafa gurgurree midhaan gurgurree magaalaa adda addaadha inni asii aga daamatti ol dhufnee bakka adda addaa deemanii ji'a jaatti qarshii 100 tana walitti qabanii qaareezan akaakayyuu kiyya abbaa kiyyaa galchinee namni yoo san inni biratti kiraa biratti galchanii gabra godhaniif kun nama qeesiti jedhee seenaa qabatamaan namni irra lubbuun jiru naaf hime waan hin dubbatamin wanni hawaasa islaamatti irra gahee waan asiisi miti. Gabra jedhanii qabanii gurguruun arraba eegana argitanii wawwaraaranii qoreedhaan akka inni dubbachuu hin dandeenye rakkoo ofii himachuu akka inni hin dandeenyetti ebalu arra gabra qabaa tumuu hita gabra isaa kana jedhanii viidiyoolee naannoo Wallootii fi bakka birootitti illee raawwatame hedduutu jira jecha. Raawwiin kun raawwii jibbansa amantiitii fi amantiin islaamaa akka ta'uun biyya san keessatti ture. Arra garanni karabbiiti eegarabbiiti galanni ka qabsaa'ota islaamaa ka lubbuun dabranii ka qaamaa hir'ataniiti. Akkasumas yeroo wayyaanee kana keessa taate anuma mataa kiyya na mudate keessa mirga amantii kennaa nu haa eegamuu jenne yeroo gaafii kenna sagalee kenna dhageessifnutti masjidaa jinna qaban. Magriba kamsa magriba edduu magriba eeguma salaanne xalayaa raabsuu jalqabne. Maaliif boru masjidatti mormii sagalee dhageessisuu waan qabnuuf har'a nama awarenessii hawaasaa kennuuf waan taateef indayne anumaa xalayaa kana raabsuu na qabani. Xalayaan kun mirga amantiin waa eegamuu jedha malee waan tokko jedhu xalayichi kun qabiyyeen isaa. Warri na qabsiise warruma imaammanii kamachi keessa jiru kana. Habaasha jecha. Achi mana hidhaan fidanii ijoollee wajjin qabamne hedduutu jiran. Ijoollee hedduu maqaan isaanii maqaa islaamati. Kiyya kun maqaan guutamaa waan ta'eef poolisoonni maal naan jedhan qabsoo kana isaanii qabsoo hawaasa galee dhageeffataa ka jiru kana hawaasa Oromoo kana irraa adda baasuu fedhan. Ati immoo eessaa dhuftee keessa makamtee naan jedhan. Warra Silxee fi Guraageetti maa makamte jennaan dhimma Silxee fi Guraageetti miti dhimma amantiiti. Dhimma amantii immoo gosaa fi bifaan laallatu jedheenan. Akki himameetiin hin jedhame mootummarraa warra garee eegana argitanii maqaa nuti baasanii alqaayidaa waan adda addaa jedhanii mootummarraa aangoo fudhatuuf deeman jedhanii maqaa xureessaa turan aga kuree fala barbaaddutti jecha. Kanaaf achii baana hidhaanuu geessanii aga yeroo ji'a tokkootiif ijjitti jalleen diimatu turte hedduun argu. Gurri kiyyalleen akkasitti na duudee ture. Carraa mana yaalaa dhaquun arganne. Garchallee nu tursiisanii biiroo tikaan nu fidaniiti magaalaa Adaamaatti achitti nu dhaanaa turanii. Achi namni nutti dhufuu hin danda'u. Maaliif? Hin dhiisan waan taateef. Keezii kenna keezii ishuu dhimma alqaayidaati fi gartuulee maqaa islaamatiin socho'an ka eegana argitanii teeraristii jedhu keessa waan nu galmeessaniif sababa saniif namni illee nutti dhufuu hin dandeenye. Hin dhiisan waan taateef. Achirraa gara karchalleetti yookaan mana hidhaa guddicha nyaatallee yaalallee itti argannutti nu dabarsanii. Achi aga hidhamni hidhamne keeziin hin laalamee yoo dura waggaa 15 faa isinitti murtaayaa jedhanii. Garuu dambii eegana argitanii seera biyyattiitti wal qabattee yakki nu raawwanni maali waan jedhu yakkarraa bilisaa waan taaneef
achi booda du'aa fi sochii hawaasa keenya bal'aatiin gajee shaniitii mana hidhaatii bahuu dandeenya jecha. Kanaaf waan haganan jedhamne seenaa haganan jedhamnetu hawaasa keenya irratti raawwatamaatiin ture. Kana wanni kaafnuuf maali? Maal keessa akka dhufnee fi eessa akka jirru maaltu akka nu hafe bu'aan har'aa majlisa amalaallu kanarraa argame bu'aa kalee hawaasni islaamaa kennaa hooggansa koree fara barbaaddutiin hoogganame seera qabeessummaan wal dhageettiin haala tasgabbii qabuun akkas ture. Achi booda yeroo akhiraa Ahmadiin Jabal faan Abubakar faan Yaasin Nuuruu faan Kaamil Shamsuu faan ta'ee koreen fara barbaaddu 17 osoo hin hidhaminiin duratti Finfinnee deemna awwaliyaa bakki mormin achitti irraa ka'isanii sababa isaan awwaliyaa cufuudhaan kolleejjii cufuudhaan madrasaa cufuudhaan sheekotti achi barsiisaniitiin hin jedhan achirraa ari'uudhaan bakki ijoon eegan argitanii hawaasni islaamaa barnoota guddaa irraa argatu waan taateef madda ilmii tana dhayuudhaaf madda barnootaa tana dhayuudhaaf achirraa gad jalqabe barattoonni dammaqiinsa waan qabaniif achirraa kaamee koreen sunillee gad dhaabbatte halkan san achi ture. Gaafa awwaliyaan raawwiin guddaan irratti raawwatame san achi ture. Hoteelee gara 12tu bitame hawaasni islaamaa Maqaleerraa haga Muyyaaleetti kaabaa kibba bahaadhiyaa namni nama bakka buufatee bakka jiru maraa dhufe achitti. Sagantaa tokkummaa fi sadaqaa yaadannatannaa sadaqaa prograam jedhamee gaggeeffamaa ture. Hoteelee 4tu qalame. Afran keessaa 8 hin hafanii halkuma kana eegana sagantaa boruutiif osoo halkan san sochiin godhamaatiin hin jiru. Waraanni mootummaa halkan san cabsee seenee masjida cabsanii seenanii quraana dhiitanii kabajaa masjidaan xiqqeessanii horii qalameetiin hin jedhe san ijoollee sagantaa kana qopheessaa jirtuu fi warra achi keessa jiru qabanii dhiiraa dubartiin foon kana dugdatti fe'anii foon hagana ga'u kana hoteelee 4 jecha dhiini haala eegana argitanii dida duuba isaaniirra mudawwara adii kana keessa cocophaatiin hin jiru bifa saniin halkan saniin mana hidhaa fidanii bira dabree ufumaa isaaniitti dirqamaan eegan argitanii nama ofii qopheeffatantu jira. Boolla qotanii boolla qotan kana keessa qawwee ufuma awwaalanii qawwee kana baasanii viidiyoo waraabaa asitti eegana teeroristii waan akkanaatti jira jedhamee bifa saniin ture jecha. Kana qabatamaan oduu osoo hin tahin keessa turre. Akkasi sochiin achirraa jalqabame awwaliyaa irraa kan arawaaritti deebi'ee sochii walitti dhaabatee fufee. Jarri hidhaa seente eega jarri hidhamellee mormiin alaa keessan akka numarri quba qabnutti waliin beeynutti jijjiiramni majlisaatii miti jijjiiramni sirnaa dhufuu danda'e jecha. Jijjiiramni sirnaa dhufuu danda'e hawaasni islaamaa kun yoo tokkoome yoo wal dhagahe yoo hooggansa ofii jala deeme waan fedhe biyya san keessatti jijjiirama dhufa dabra mootummoota dabranii hunda keessatti hawaasni islaamaa gahee leenca qaba garuu qophii siyaasaa fi dhaaba siyaasaa jabaa waan hin qabneef kabiyya san fakkaatu kama birootu deebisee nyaatee wareegama lammataa nu kafalchiisa kana duubarraa itti kadeebinu ta'a inshallah. Galatoomaa yaada bal'aa fi seenaa itti haadha majlisii sadarkaa kana ga'e nu kaaftanii jirtanii. Mee ustaaza Sheekh Tamaam wareegama hagana gaggahu kun kafalamee sadarkaa kanarratti gaare ammaan tana dhagaa haala tasgabbii qabuun haala nagaa qabuun haala nama gammachiisuun filannoo naannolee irraa godinaalee irraa kaasee akka federaalaatti filatamuun sadarkaa kanarra geenyee jira. Galanni karabbiiti. Mee wareegama akkanatti kafalame kanaa olillee dubbatamuun ni danda'ama. Wareegama kafalames itti dabaluu barbaadaniif dabalaati. Sadarkaa irra gahame kana hoo akkamitti gara fuulduraatti oofuun danda'ama. Gaheen hawaasa islaamaa amma achi maali? Akkasuma gaheen warra ammaan tana gara aangootti dhufee gandarraa kaasee akka federaalaatti jiru gaheen isaanii maal ta'uudha qaba jettanii yaada akkam kennitame? Maashaallah yaada gaariidha. Duraan dursee Sheekh Guutamaan qajeela irraa dubbatanii jazahullahu khayran waan agartee keessa dabarreechaadha. Wanni waan kana dubbatanii fi namni gariin homa dabre kana iyyuu xiinxallaa keessan galchu duuba in irraanfatanii wanni kun yoo akkanatti wal yaadachiisaa hin deemin dhaloonni duyda duubaa dhufu wanni kun kalma laaftuun dhufee bakka kana ga'ee itti fakkaata. Maaliif jennaani asiin duratti akka ulamaa'ii teennaa hedduu irraa adda wal arguun ilmi namaa kun jijjiirama kana yoo arge rabbi isaanii galatoonfatanii dura akkana turree amma akkana turree jedhanii agartee seenaa namaa kaasanii himan.
Akkanuma wal jalaa dhaalee dhufe malee namni keenya hedduu barruudhaan waa dhiyeessuun kun hin beekamu uummata Arabaatti nurraa barreesse. Uummanni Arabaa nurraa barreesse sun waan uummanni keenya waan san irratti dammaqee hin dubbifneef gatii dhabee kitaabban seenaa agartanii taarika keenya dubbatu, taarika Musliima Itoophiyaa dubbatu, hatta anka taarika Oromootuu dubbatu hedduu xiqqaa. Akkanaa barbaadaan jedhanii shayini Dr. Abdul Shakur Rabbi rahmata haa godhuu fi gara kitaaba 10 wayii nutti himan. Ka biyyoota adda addaa irraa dur biyya keenya irraa barreessan. Kitaabni karaa agartee uummata keenya ka biyya keessa jiru warra nu jibbuun barraa'e kun gahaadhaa miti. Waan hedduu agartee kijibatti dabalanii waan hin fakkaanne keessa kaanii barreessanii. Namni tokko agartee Yemen irraa akkanatti barreesse, tokko biyya akkanaa irraa Masri irraa akkana barreesse, kun akkana barreesse. Kitaabban san barbaadaa jedhanii ka agartee warri Jaarman fa'aa nurraa barreesse, uummanni Awurooppaa kun uummanni adda addaa hedduun jira. Kitaabban isaan nuti himan san maqaa isaanii barreeffannee baazaara jedhanii gaafa agartee waggarraa yeroo tokko Masrii kanatti biyya mararraa kitaabban fidanii achitti agartee ka gurguratan. Kitaabni achi dhabame hin jiru, biyyi kitaaba islaamatti ansitullee tachi hin finne jirtu beekamaadha. Gaafa san kitaaba san qabannee akkasitti agartee wannaa keessa deemaa turre kompiitara keessa yoo laalchifnu maqaan ni jira, kitaabni hin jiru. Warri agartee gurguru jechuudha. Maaltu rakkoo kana fidanaaf shemammaa waatutti waliin deemaa ture gaafa san kitaabban san barbaadudha. Hin dhabne kitaaba san tokkollee ka barraa'ee agartanii hoo piriinti ta'ee bahe kitaabni sunniin hin jiru. Kitaabni isaan maqaan godhaan sun. Sababni kanaa maali jennaan uummanni keenya dammaqii hin qabu, waan san namni bitatu hin jiru, gabaan qabu. Kanaaf warri baasuu dhabee achumaan agartanii maqaan kitaaba saniitu dagatamee hoo. Kitaabban akkasii agartee lafatti hafee jechaadha. Akka taarika keenya odeessu biraan irraa barreesse. Kanullee nu silaafuu barruun beektu Oromooni. Namni keenya jechaadha. Taarika barreessanii akkasiin lafa kaa'uudhaaf maxxansaan biyya keenya keessa jirullee hin jiru. Kaba barreessullee harkumaan babarreessaa akkasumatti yoonni biraa du'e manuma isaatti shamee du'a maali wanni kunuyyuu jedhee namni fuudhee ilaalu hin jiru. Kama afaanii walii odeessan kana deemee haganaa hoo walitti qocamee agartanii wanni amma haasayamu tokko tokko ka garaa nama nyaatu amma agartanii shayini keessa bahee fi kanullee agartanii amma dubbannu kanneen malee waan kanarraa akkuma isaan jedhan ka agartee dhokatee turra guddaa yoo himamu jechuudha. Duuba wareegamni agartee uummanni keenya asiin duratti godhe diinii kanaaf jecha waan xiqqaadhaa miti hagana jechuu kennaa miti haguma nuti dubbanne kana jechuudha miti. Hinafaa ammallee haalimman biyya keenya keessa jiran ka umriin isaanii dheeraadha. Kan rabbi agartee ka umrii isaan ka'e ka akka Sheekh Abdurrahmaan faakaa raganna dhibbaa fi agartee wayii warra kana mara teessee haasofsiisee ture amshee bakrii ka toohii dabaaleen seense jedhan kana rabbiin umrii isaan haa qaban nama lubbuun jiru. Taariikni hagammaa irraanii wanni haasofni isaanii agartee kan waan namni quufuu miti wanni qabsoo gaafa sanii gaafa Haile Sillaasee ofii keessa jiran waliin turan. Sheekh Abdurrahmaan akkasii duuba agartanii mudiirri masiida salafiyyaa kan maroo beekuun nama amata dhibbaa fi shaniiti ammaan kanaan keessatti taarika guddaa beekan waan gaafa sanii qabsoo gaafa sanii keessa jira. Warra akkanaa kanarraa illee agartee silaa taarikni kun agartee waan isaan dhaqqabanuu yuumee ka isaan duraa haa taa'u waan silaa irraa dhagahuu malanii dammaqii waan hin qabneef wanni kun marti namni keenya waliin awwaalamaa jira. Kuni akkas ta'ee kan mootu amma isin gaafattanitti yoo katabarru taate of duratti waan jedhu haalimman keenya warri waa beekan doktoroowwan isaa ban qabanii isaanillee homa qaroorsanii harkaa qabanii nuti akka ilaalcha keenyatitti sadarkaa duraatitti rabbi galatoonfatuu nu barbaachisa. Akkasuma immootu waan argatan kana yoo qadrii isaan beekin nama harkaa fuudhamuun mala. Akka amma yeroo garii agartee namni keenya wal qeqqeequu maal jechuu wanni adda addaa namni ammaa warrummaan ahlus sunnaa kun silaa kun sunnaa rabbiiti namni walii galee deemullee akkanuma wal dhabbiin kun numa jira haa ta'u immoo wanni kun xiqqaatuu qaba. Humna tokko ta'anii rakkoon agartanii ni jira ilma namaati namni dhabuun jiru waan kana walii obsanii walii liqimsanii akka duratti deemu godhu dhaloota isaanii kan dhaloota agartee biyya saniitiif uummata agartanii kana achi duuba dhufuuf fakkeenya gaarii tokko godhanii islaamummaa kana agartee akkaataa itti bakka kana gahanillee galmeessanii lafa kaahanii ammallee agartee gaafa tokko waan nuun jedhan Sufiyaan Usmaan fa'aa agartanii gaafa nuti biyya san dhayine karaa duraa agartanii jijjiiramni argame san keessatti gizee akkana walii gad deemnee waa waraabnu kana waan gaggaarii isinii garsiifnu magaarii calla jira isinii fakkaataa waan hamaa kana agartee janaaza fi maalii irraan tarkaanfannee viidiyoo bakka san dho'isinee bakka kaan waraabaa deemnaa jedhe namni hamilee argatu waan hamilee nama cabsaa dhiifne dubbiin akkas ta'uu qaba ammallee rakkoon hin jiru jechuun itti hagammaatitti agartee yoo ati ilaalte jijjiiramni guddaa jira immootu rakkoon inuma jira hojjaajota Itoophiyaa gizee agartee deeman maashaallah ganna dabre kan akkan bareedaa ture ka gaafa achiin duraallee xiqqoo hooma jira
hin jijjiirame ka itti aanullee xiqqoo homa jira hin jijjiirame kan amma dabre kun baay'ee bareeda. Wanni suuta hin jijjiirame. Namni gariin har'a qabannaan harkuma wanna maraa har'uma arguu qaba jedhanii jannata illee har'uma arguu qaba. Akki sun illee hin ta'u. Addunyaa tanarraa wanni guutuun hin jirtu qaamillee rabbi malee hin jiru. Kanaaf kanallee akkasitti walii beekee namni walii obsee dhawaatan itti geennaa jedhanii amma uummanni gaafa hajji taraa duraa mashii hajjiin qabatanii santa ganna lammaffaa moo sadaffaa wannaa qabatanii achi keessa deemanii mee algaa malee maaltu isinii jijjiirame dubbadha. Homaan hin jijjiiramneedha maalii jedhaa jedhanii uummata agartanii waan hin taane irra haasofsiisuuf warri habaashii kun jechuu. Sagalee barbaadan nama isaan irratti kakaasuuf jecha. Waan adda addaa bakka chaansii argatanitti waliin dhahan. Waan akkanaa kana godhan. Kana kanatti namni keenya dammaquu qaba. Rakkoo argamteef walitti utaaluun qabani. Gaafa hambii kopheen mataa keessa kan dhiitu walii obsine. Gaafa har'a kennaa kana maa walii obsuu dadhabna. Jijjiirama dhufe ammallee namni gariin wanni inni argu hir'inna malee waan biraa akka tolche takka illee argu. Hir'inna argu saniif immoo imalola. Guddoo agartee jijjiirame kana mootuun argan. Haalli kun illee xabiyaa keenya ta'uu hin qabu. Wanni kun rakkoo namatti fida. Rabbiin keenya guddaalleen subhaanahu wa ta'aala wanni inni nurraa fedhu yoo waan tokko argataniitiin jedhanoo rabbitti agartanii shakkaranii akka agartanii jedhan rabbiin namaaf edaa kanarratti shari'aan nu qajeelcha kanarratti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala nu kaasa. Kana ta'uu qaba malee kompileena callaa dhiyeessuun hin barbaachisu. Uumama keessatti wanni takkaan namaa guutamullee hin jiru. Biyyi hambaa tan nuti ilaallee ammaan tan itti hawwinu tun illee rakkoo mataa isii qabdi. Wanni guutame hin jiru jechuudha. Hin guutamaa immoo suutaan guutamaa. Kanaaf agartanii bakka inni jiru bifa nasihaatiin walii dhaamaa malee ofii walirratti haasayuu fi wanna jechuun walumaa galatti xabiyaa keenya ta'uu hin qabu. Wannaan agartee uummata keenyaaf dhaamu tokko kana lammata namni agartee biyya keessa jiru marti isaatu ni argaa. Jijjiirama ammaan kan argame. Duraan namni agartanii waan tokko masiituma tokko asitti ijaaradha jechuudhaaf duksii wayii asii gadhaabadha jechuudhaaf waraqaa majlisa irraa yoo barbaadin argatu. Xalayaatan. Warra amma maqaa agartanii Itoophiyaa ol fuudhe. Gaafa kan agartee biyyoota adda addaa irraa feerrii godhanii karaa Qur'aanaati. Warra amma sadarkaa san ga'ee faarfamee biyyattii Itoophiyaa ol kaase jedhan kun obboleessi keenya kan waan san irratti agartee itti gaafatamummaa qabu Finfinneetti ol agarree gaafa duraa baay'ee rakkataadha gargaarsa agartee nu barbaada warra alaa kanarraa jedhee nutti haasayaa ture. Hedduu agartee waliin haasawa nama nuti qabnu irraa tokko. Akkaataa xalayama gaafa san markaza san banachuudhaaf itti argatan yoo ta'a akkamiin akka inni argate akka inni itti nutti waan gadhee haatu miti. Sanuu bakka kun hin jirretti kun osoo hin beekin chaappaa dha'ee fi rabbi rahmata godhee akkasiin argate. Sanumaayyuu osoo hayyama guutuu agartee waliigalteedhaan hin kenniniif jechuudha. Har'a deemanii kun maqaa Itoophiyaa gurra Itoophiyaa jedhamtu tana namni ol qabee gara Qur'aanaatiin uummata deemgaddaa sanii keessin agartan san jechuudha. Arabdoota biyya adda addaa mararraa feerrii godhanii fi sadarkaa san geettee biyya Qur'aanaa taatee biyya ittiin beekamti. Warra san xalayama hayyamaa kennanii fi akka isaan markaza gadhaabatan akka isaan agartee waan sanirra wanni tokko ree laazima waraqaa ragaa si barbaachisa. Haguma sana hayyamuu fi didanii jechuudha. Nama meeqatu ka waa dalaguu danda'u waa dalaguu dadhabe isaa baasan. Har'a ammoo wanni sun jirti. Namni tokko diinii rabbii oofaa agartee waan kanarra na qarqaaraa jennaan inni gama silaa waan isaan barbaachisuutti namni tokko walitti jallatu hin jiru jechuudha. Waan akkana deemaa jiru kana laallee rabbi haa galatoonfannu. Akka rabbii kennan wallaallee jedhee tanumaan dhaamaa rabbiin duraan nu oofa.